Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi obboleewwan baga jiraata isin jecha obboleewwan keenya gaarii warroonni namoonni lama gaafii na gaafatanii akkamitti feesbuuka namni nu waliin fayyadamaa jiru akkamitti nama san ofirraa dileet goonaa akka jedhu katti aanummoo irra hedduu nama gaafii wal fakkaataaf na gaafachaa jiran aappileen nuti pilaastoor keessaa qabnu dooloondii nu ta'uu didee aappilee barbaannu buufachuu dadhabnee iimoos haa ta'u wantoota garaagaraas ka jedhuu fi irra deebiidhaan wanti sin garsiisu aappii tana irratti bal'inaan hojjedhan jira dheeqaa aappii tana daawwadhadha aappii tana gabbuufadha aappii tana warroonni buufachuu hin dandeenye telegiraama kiyya jalatti siniifan maxxansin jirallee achirra dhaqaadha irraa daawwadhadha aappiin kun aappii hedduu bu'u qabeessaa googil keessaa fi akkasumas pilaastoor keessaa namoonni buufachuu wallaaltanii yookaan isin dede as keessa dhaqxanii as keessa yeroo dhaqxan aappiilee isin barbaadan hundi as keessatti wal gahaa jechaadha. Aappii kana buufadhaa irratti fayyadama. Aappiin kun aappii hedduu bu'a qabeessa jechaadha. Waa tokko siniin gaafatu, iimeela siniin gaafatu, wahuu siniin gaafatu. Rifeensa sintanii kallattuma kanaa siniin banama waan barbaadan as jalatti barreessitanii asitti barreessitanii waan barbaadan buufachuu dandeessanii jechaadha. Iimoos haa ta'u wantoota garaagaraa barbaadan hunda as keessaa daawunloodii godhachuu dandeessan gonkumaa isin hundi duruu siniin jedha bakka kana. Katti aanu warroonni feesbuuka na gaafatan feesbuuka keessa erga seenneen booda piroofaayilii irra cuqaasne ergisi setting keetti fara cuqaafna erga setting cuqaafneen booda gabburnee bakka security and login jedhu kanarra asirratti akkanarratti cuqaafna jecha ergisi as dhufna akkuma argaa jirtan kana kunoo maqaaleen bilbila keessanii as jalatti isinii bahaa maal gootaniin bakka kanarra cuqaasna erga bakka kanarra cuqaasneen booda Facebook fayyadamaa jirtan kana karaatti bilbilatti fayyadamaa jirtanii akkanatti isinii baasa jechaadha yoo namoonni isinii waliin fayyadamaa jiraatan ta'e bilbila namoota sanii akkanatti isiniif tarreessa jechaadha. Biyyi isaanii eessa akka ta'e eessa akka jiran walumaa qabee isinii baasa jechaadha. Maal gootanii quba keessanii bilbila keessa kaa'arra wanni beekuu qabdan akka isa keessan ijaaraa hin haqne keessaan kunoo as ta'a mallattoo baaloo aktiivist isinii ta'a jechaadha. Maal gootanii ishii dhiistanii kan gara gadii kana fakkeenyaaf kana irra cuqaastan bakka maal gootanii baaloo sana irra cuqaastan jechaadha. Ika tanarra cuqaastan login out keessa tanarra cuqaastanii bilbila nama sanii akkasitti irraa kaastan jechaadha. Kunoo tanarra cuqaastanii akka walitti isin jalaan timneef akkasitti godhee isin garsiisa. Bakka tanarra cuqaastanii jechaadha. Bakka tanarra cuqaastanii bilbila nama sanii salphumatti ifirraa dileet gootanii baasuu dandeessanii lammuu namni deebi'ee seenuu hin danda'u jechaadha. Akkanatti fayyadamaa share like walii gochuun akkasuma YouTube channel keenya subscribe godhaa.